Buarin lelale beda. Buarin lelale beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya wanni dha takisoo yaasimiintu bakka nan jiru tana akwaan yani harkata bakka nan jiru tana kawaan baranii na fakkaate daawwattoota keenya saniifuu oke daawwattoota keenya hunoo agartan daawwat yaasimiin ka naqamuun ooltu saniifuu yaasimiin yani amma dhokodhee xiqqishoon dhukkubeti mana akkuma deemu jira yani viidiyoo waa xiqqishoo haga daqiiqaa lama waraabuu barbaade saniifuu wanni deemu jira mana akkuma deemu jira daawwattoota keenya mana hospitaala deemu jira jechuudha. Akkuma agartanii eeyyan mana akkuma deemu jira daawwattoota keenya kunoo akkuma agartanii yani amma yoo yaasimiin na dhuftee yookaan na agartee yookaan amma shaara kanarratti neela horii oolanii amma gaggoortanii shaararraan jira yani yoo fedhan na qabsiisuu danda'an jechuu kiyya daawwattoota keenya kunoo shaaraa hojjetaan jira ni agartan jeetii yaadamuun akkanatti. Tamam. Saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya galatoomaadha. Suuta dhokotaa mana akkuma argee xiqqoo na dhukkubu jira una akkuma agartanii. Mataafan. Daawwattoota keenya dachiin naamaree dachiin naamaru jira. Saniifuu dachiituu naamaru jira mana akkumatti hin deema. Rabbi yoon harkee yaaniga yoonii fi maallaqa yookaan telefoona kiyya waraabu jiru kanallee tokko kaayeetiin dawaa fudhadhaa saniifuu garba sagantaa kiyyatti nafaana turaan isiniin jaa yoon danda'ame viidiyoo isiniif waraabaa oguu waraabee waan isin gadhiisuun hin beeku waan ta'eef saniifuu garba sagantaa kiyya nafaana turaan afeerraa keenya salaamu alaykum barkaatu nagaan nafaana turaan alaykum barkaatu yoo harka fuunee daawwattoota keenya kun nagaa keessanii fayyaadha jirtan isiniin jaa akkuma beektan kunoo akkuma agartan mana akkumaa jira yani hospitaala jira. Tiko kongko itu sama nak kemana dia? Akan misalnya kalau tanya kaya ada, sini ada teruk ya di fama. Esa te turte esa bade, ecung kese nolomu. Alhamdulillah itu kushon ada kubede. Ya ini mana kemana itu jura bete. Osoan cisu juru. Akan nasiba internet shabaka bane, shabaka ugam banu. Yasmin arke. Isi figurbaata ko isa ana bakka nan duraan ture san achitaanii isaanii viidiyoo waraabuun arge na barbaadu turani saniifuu alhamdulillah kunoo garoon isin jira hogga gartan mana akkamaati jechuu baattan mootummaa kun waan garroonni irratti hambifamisan beekani akkuma gartan kunoo sirarraan jira sirra mana akkamarraan jira akkuma beekani kunoo duba sanii suuraa mana akkamaa agartan jeetii yaada okkee daawwattoota keenya yani kongko itu kan ada kue dufe kono aku agartan mana agama kayak sih alhamdulillah wajang kapan mah segala tiga orang agartan jadi ada karena yani mana agama jera sanifu dawoto doktor kayaknya kono soni sulis ke dokter aja ini betan jadi ada yang di wanita batani sanifu dawoto doktor kayaknya alhamdulillah yani kama kanan ibtad daba kama naruh kuba yani kama kun wal nagadisa kamu mang butuh wal nagadisa fakirnya pembat tahun terdabe asal kanat isu terdabe acara dapat deh ama fardin tanah penduk nih fardi wanin fewam yani tahun terdabe kisah masih wajah sah yang tahu tuh kayaknya ani isin bakka nan dhaqe sila akka yaadasitti achi dhayitee osoo naa agartee kam na godhu jenna boodigaardii sinoo kami ka isii duuba viidiyoo iddoolee ilaalle yani viidiyoo mata mudureen akka ilaalle viidiyoo ilaalan dandeenye jechuu kayya
Ayyan saniifuu ammoo alhamdulillah daawwattoota hordoftoota keenya maal taate kun gorsaan oolamu in dadhabe tokko dadhabbiin na jira saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya du'aa kan hubatan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Bakka kanatti illee wanneen viidiyoo illee ilaarraan tanaa si waraabin wanneen viidiyoo agarraan tanaa isin waraabin tanaaf ni beekte jedhi yaada. Mana hospitaala keessa waraabu sitten dhiisanii kaameraa waraabu sitten dhiisan mamnu'a saniifi amma tana gurfaa kiyya keessa na wanni godhanii kanarraa gabbaanii amma guyyaa lamaaf akkas yesu jira ara guyyaa sadii dhameetiin jira qalbiin waliin alaaqamtee jirti guyyaa lama moo sadii noonu bakka tana yesu jira daawwattoota hordoftoota keenya akka du'aa hin gootan kabajaan isin gaafachuu barbaada karaa shallee amma biraa baase Muno masih sudah seni fu dawo tol do kenya lugar pisang kasila felle yani akana hala kasi virus ini mun berbade ke rumah hatta to kufra shabaka urin dabe yani shabaka len nana kan juru amma ma shabaka video untuk milioni inshallah isni gadi gadi berkati shabaka kapan gadi tin isni gadi sejo ya yo namo arrar kade arrar isni gadi sa yero isni gadi su yero himbe ko sanamafu isi dafi walamu pada wanti isi damu baru fi to kufrati daawwattoota hordoftoota keenya awwaata akkas kuman qabu waliin lallaalle beekta. Dhiifamaa hojii hedduu yaaniin irraa wani mul'attiin agartan jechuudha yaada hidhii tana afaan nama goga qoonqoo si nyaanne maggaanyaa sidee rabbii Sudah rapi sebasa nanti yani megahnya jam kita nak yani bisa kongkong nyatin aku sudah toko sani terus kayaknya alhamdulillah garu aman teko bayai tinjera aku makan tani aman ni agar tanah gubba dawale jera yani dawan na gubba jera asuman jera yani ala hisabon ko tahu jera garu malak kamu ni kenapa والله حتى مالني أنا كمان كون كرشة كمان مكان رد ديمه بيمالا بيتنا كرشة كمان شنطة مكان رد ديمه يعني أسمع كيسان غرفة فرد غرفة أنا قالوا جرا قالوا ده سلة فراس باسني بين أنجني كرومو تكو هاجا ويو itu tayagu ya sedih أنجني arra guya sedih mungkin arra bawa nolu kalau nasibnya garu pakan dia bumbeo كرومو أنا نركو جروكana isin tun akan negara jabat mesida itu takkan atun ada arra pakainya mango dah wani kita belum dapetin mana kama kaisi pise ini guguga figur jera namanya toko arra sosiedade anak-anak negara wajah waduh daawwattoota hordoftoota keenya toko farati wani isin jechuu barbaade isin galatoomaadha warreen na bira dhaabbatanii du'aa naaf godhu jirtan warreen akkaan hangaafa sintiraan keessa daddalage na wajjin beeytan gizeen dura viidiyoo irratti haasa'u agartan galatoomaadha na saddeeqin jechuu kiyya ka isin na amanu dadhabdee isin na amantan hedduu takkanaaf galatoomaadha garuu immoo isin erga na saddaquu dhabdee arraan tana nama fudhattee na barbaada deemte ani waan inni si godhu naaf beeka saniifu sagalee dhala arabaa takkas dubaasuu jira sagalee sanii haasa'u jira yani yoodii fi okay dhageechin jedhi yaada afaan arabaati saniifu daawwattoota hordoftoota keenya bakka tana ammas dhalaa jira dhalaa heddummaata yani kaameraa maruun mamnu'a yoonii fi osoon fi daqiiqaan hin guutin yani daqiiqaa osoon yani fardii isin naasuu kaameraan irra dhaabbates yani viidiyoo cufes nagaatti ammoo yoonii fi rabbiin je'ee mana deebi'u taate ani waan hin qabu qabeenyaan qabu bira maallaqaan qabu bira akkana rakkachuun kiyya hedduu takkana tulfaata kaameraa babuun dadhabee daawwattoota keenya qabun dadhabe bifamu oke daawwattoota hordoftoota keenya akkuma agartan hatta harkaanu qabun dadhabe yoon akkana qabe qaamni na duuda qaamni kiyyoon na gadhiisa duudeeti eeyyengame maal akkan jiru hin beeku daawwattoota keenya dhugaa rabbisan garuu ammoo an bakkaan jiru amma bakkaan jiru anna ajaa'ibu jira ammoo akka maraataadhaanii kan fakkeenyaaf achi taa'e guyyaa haga bulee bakka sana achi booda akka isin na agartan nan akka yani na barbaadanii akka isin na agartan niin beekawa hoggan kaameraa achiraanii naf darbayyee isin neera barbaade kan yara naannawii kan isi argaaba namni ta'e ana gusu beekeetiin galaas wanni ta'e garuu ammoo zamboota dhukkubee makiinaa gadubee makiinaa qabadee hojii
alhamdulillah yeroo immoo haatiin tun akka garana jabaattu intala miskiina takka namni sun namni makina qabdi dhuftee na fuute gara obbalu jee yani saba isiitis waan takka illee maqaa tuquun barbaadu dhuftee na fuutee mana geessitee khalaas akkamaadha jetteen maallaqa immoo rakkoon qabu akkana min kafalaa jenna yeroo kanaatti rakkoon qabu narra jalaadha immoo baankii sarraafa irraa fudhee isin kennaa jenna rakkoon qabu garuu ammaaf ammoo sarraafaan tiina biran jirtu manaa jirti jennaan na amana jechuu jarri Mustafaa kuni yani sababa qal'isiisaniiti ana adda mana irraa fudhatetteen tamaam sababa saniin jarri akkasina godhee galatoomaadha ulfaadhaadha kaawwattee irraa turteen isin akka gaara na bira dhaabbattanii na gargaaru akkasina iddoo galatoomaadha maaliif dhugaa rabbisan ilmi namaa tokko dhugaa rabbisan yoo isin hime namni rakkanne hin jiru isinis rakkatti angaruu gaafa isin rakkatte fuudheetiin mana akamaa geessee bira dhaabbadha gaafa isin mana akamaa dhukkubsatte fuudheetiin mana akamaa si geesse atilleen viidiyoo kana daawwatu jirta sillee gaafa si dhukkub fuudheetiin mana akamaa si geesse garuu arra viidiyoon xiyya si bira geesse arra na dhukkubeetiin mana akamaa jira maaltu si dhagahama maalleen xiyya sun bakka jiru ni beekta garuu immoo itti dhiyaattee fuudhuu hin dandeessu malee bakka inni jiru ni beekta eeyyanni beekta garuu ana bakka nan jiru silaa barbaaddee akka na gargaaru yani nama na gargaaru fa'aa taatee ta'us nama na gargaaru fa'aa silaa ta'uu qabda malee hara nama waan hin jirre jecha firaankiin asirratti dalagee jecha shira diraaf narratti dalagu sin seenanii beekta saniifuu galatooni waan hundaa rakkoon qabu ulfaadhu waan isin goon qabu beekta eeyyan maaliin gaaree waan hin jirtu gosa wanni itu tak kesini garuu immoo galatooni garuu ati wanni ati haasoftu fi namni kana barbaaddu ispoort gisee parfiyyaa shaappii dalaguun argaa fiyyaa shaappii dalagisa eenyu namni ati wanni gootu okay daawwattoota hordofuu keenya dhiifama wajjin reefun tana hoggaaniifiin daawwattoota keenya ya video sampai itu dan dapat citi ufet kia mal orang bujut tenan kia fekan red lagi oson hasil juruna dufe yani kamera ke orang bujut telepon karena pertanyaan yang kait dengan orang bujura yaro terina dufe na dufnan mal kulit kita nanya gitu wani wain apa sih juran je yani kan kenyon famne wana ka wain apa sih juran je save guru sih juran je mungkin kabe seni ko kuno amman tanah bakka wain jura nah kata nasi berbadu, pakai tanah nasi berbadu tahu tuh mungkinnya doain aku ada, kemarin tenaga teman aku mati tuh, alhamdulillah doain aku ada, kerapin, yani, wallahi kami untuk aku tuh mencuri, masa ketin orang dah, ambil honi, seni itu tahu tuh kayaknya, amal lega hagam pakai bulu berbadu duti, beraka bulu berbadu deh timbula. Garuu sila Yasmin, dhaggeeffadhu Yasmin waan takkaan siin jaabbale ajaaraan kana akka fayyadamuu sila dhaggeeffadhu. Garuu ani kun jaarsa keeti tamaam waan fedhillee yoo ta'e na dhukkubsadeetii mana akamaa ture yoo osoo sitti tolee osoo dassi jedhee fedhumateetii waan kun naaf fannite maallaqa illee ta'u na ergite kabajaan si gaafachuu barbaada. Saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya isinillee yoonii fi anaaf karifatta yookaan uffataa taate isii himaadha akka isiin maallaqa illee ta'u yani fasarraa afaan illee ta'u inni hagootu tamaam saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya firraa keetiin deema wanni kun hundi firraa hin haraas keenya kana keessaan baafadha firraa wanni maaliif waan takka osoo niitii harka namaa galtee boodachuu harka namaa seentee harkachuurra ka'ee as keessaa baafachuun hawayya saniifuu daawwattoota hordoftoota keenya isinillee galatoomaadha yoo as keessaa deemellee homaa miti inshaallah garuu isin immoo du'aa ina godhaadha rabbiin gaa inshaallah yoo rabbi jee wal agarra isin jechuu barbaada daawwattoota hordoftoota keenya galma sagantaa kiyyaatti waan nafaan dhuftaniif galatoomaadha ammaan kana gaa bakka buluun barbaadadha saniifuu nagaan na dura yoon isin qabni rasiida yookaan waa argadhe isin gadhiisa isinitti barbaada saniifuu salaamatu laa bukaatu nagaan na jiraadha faala. Namni hafi. خلاص Kuntu thaga. تستحي حفظ حاجة أيوة. Allah bersama. لا 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 ولا هي Kuno daawwattoota hordoftoota keenya yeroo tun achi beetiin jira
feetiin jira boqisanii bayi janii boqisanii halas yeroo namatti jira gabbee osomaan barreessanii taasisuu jiruuti gurbaan beekee na baasee saniifuu daawwattoota doktoota keenya noo gaamu bakka deemu jira yaani bakki amma deemu jira bakka biraati daawwattoota hin jira dhiifama ganda tokkoon seenu jiraatu nageetti